nabiyyoonniyyuu rabbii kenna bira dhaquudhaaf indida martisaatu sallallahu alaihi wasallam nabiyyi qofa deema. Maaliif didanii anguyyaa akkanaa waan akkanaa balleessee kanaafiyyuu hin dhaqu hin danda'u jedhanii didan. Nabiyyoonni martu duumna taga isaanii qulqulluudha kanaan ofiin jettuuf rabbi sodaadhume. Akhirnya nabiyyoonni martu akkas anguyyaa akkana godhe anguyyaa akkana waan akkanaa balleesse anguyyaa akkana waan akkanaa godhe rabbii kee bira dhaqu jedhanii didan. Dhuma irra alayhi salatu wassalam nabii kee dhaqanii jaarsummaa argatan. Isaan tu rabbi dhaqe. Kaza rabbiin akkasitti waan mara raayoo. Sawalala. Heno. Nugaru lama warno thane qulqulluudha anuma balleessu anakkana yookiin isaan caala atakkan balleessu itti akkasigaa wallaahi billahi naamil yaa'u nasuura bitta garuu rabbiin soofdu jechuudha hundum kennaa waan dhufan citii duuba kennaa as duratti bareeda kofuli kena ifu karatti adii nachiisnetti ta'uun namni martinu garuu duuba isaa namni martinu rakkoo mataa ofiin qaba hullu namni martinu keessa isaatti innaa akkasichi barbaadas ni galee takata innaa akkas barbaachisa ulgizi marallee beekuu bara beekumsallee isin caalallee beekuu bara haga beekuu xiqqoo rabbiin nabeessan ta'anii sireen beekaa hin qaqqannin yookiin waan biraati fi miti garuu ammoo akkuma rabbiin afaan keessa irra deebii jechitan burcuqqoo barraadaatiin yoo isin quufte yoo dadhabde salmaan mataa keessa dhoyitee kuffistaa maddiina asli ki apa garagatte waan isin jedhaan jaartii ispoortii beeytu shaayii barraadaa itti gadhiisa shaayii barraadaa ofirraa qabi sistamni akkasi Agama sias farara baate manatti. Aboo gaafa Itoophiyaa fi Masrii waliin taphatu tokko tapha kubbaa Amaarri garana Minilikii ammallee isin bulcha minaamin jennaan aga kanatti xarafa gamaniiti seenaa darbitee nama afur mooshaa irraa utaatee isaa kee warra koolanii mata maamardichaa gubbatti argine Amaara guddaa kana akka kanatti matara ol baatee hin beeku. Amati jangan tu ramu sampai kumpul ada masa kita lukiran dia ramu jadi ramu le nama ke. Murni sarap korima Asli. Ternyata desa Faransa ini mete Asia asal sudah kita karate begitu kan. Hari syai umur anda syai dah jadi umur kau di sini. Har ka kana kadat gote hore barada madad gadise la fanda और अगले एपिसोड अच्छी तरह बात करेंगे वाते को मुआ रला kan mu kabda wan to ko jadi sporti bedu muna wa brana mashakka ni shay ubra la mu ti barada mile je gatti ka hote pura na chaba ante wana kana lagin marichu Anak kan ni shay barada tini di zorbe bar ayro kesa bata modi ajeda jennam bate ora ana sena tinu tiya wando kokolada kesa ti wandumar vanto dade tu machalune tu batte ku damuri ni sorba te tu batu ku na sena nabere jesi khara hoji lagi tega bagi ya yep Saya kita lima kayaknya tim bitam tuh beradan itu mana kayaknya bitam. Saya so tu dah kerja marganin beda. Aduh itu pura sudah pura duga jirra, mana nyata jirta. Kanaga chipsi nyata.
والله والله نغان نبينا أرغني بنا رجاجر بكبول ربي هبيكم على أبو ونسينا كمان ركوا ما ربنا مرقابوني ثانية سيني أبشاتين رجاجر تاورا منجر تطالبه Karuma kabzooti argita wargeena taamaarati tun amaara ittiin dhuga. Nyama deeffanne ka jimmaati. Siinii jimmaati jettee yaadde na soori ka jimmaati. In argitu ati seenaan ittiin balle. Soori lubbu booda. Booda. Magariisa ta'e ka Siinii jimmaati buna dhugaarra. Naagaleera. Kanaaf jollaa ka isaanii. Asumaan ka deebi. Lafa ayyaanii akkanatti wal fakkaata. Ya jabaran ol fuudhamaa jira ka jimmaati ka warra sanyii mootutti. Naagaleera. Tota araada waan fi gara. Kadiigataa dhufeeche. Naa jechuun waan biyya keenyatti jettee yaadannoo fidde biyya raabiciise. Buna dhuge habibi. Kada jadi jangan sih. Harga dah daerah pasar. Injiru kawan no nabu siapa? Nah, ada pakai sun. Firi kai. Bari saat ada sinangkat teh mesti ni kan. Ini pun darah jelasin sebab kata nanti mandi teh wala ada pakai. Nah, kene teh wala kat mana? Majeta. Doktor, sari dekat peri mamsa. iPhone fuula kiyya wajji maashin kun akkanuma kiyya qofate seya. iPhone fuula kiyya wajji maashin kun abbo. Maashi dida. An beeka harka tokko na gore argiteedha kiyya qofaa miti. Maal kan kee maal daree kun oduu jiru faranjii fakkaata iPhone dooti. iPhone maa keellee. iPhone Mal na sochi take tu na balese. iPhone ma jayara ki मैंने का बक्का आइसरा. Maal ando adu ke na saajir fakkaata tere mun karo ke jiru. मैं कोई कैमरा रहता रहने लाल. Ajolle kamera dating ka batti rata ragi mein. मैं कोई राइती कर रहा हम सही ना मुकर है. Di sambre ke mare dera. Amo. Mashallah ambe ja wala isa. Amo. Ayra. Hilo kida hilo. Nabiyyoonni iyyuu rabbii kenna bira dhaquudhaaf indida marti isaatu sallallahu alaihi wasallam nabiyyi qofa deema. Maaliif didanii an guyyaa akkanaa waan akkanaa balleessee kanaafiyyuu hin dhaqu hin danda'u jedhanii didan. Nabiyyoonni martu duubna taga isaanii qulqulluudha kanaan ofiin jettuuf rabbi sodaadhume. Akhirnya nabiyyoonni martu akkas an guyyaa akkana godhe an guyyaa akkana waan akkanaa balleesse an guyyaa akkana waan akkanaa godhee rabbii kee biran dhaquu jedhanii didan. Dhuma irra alayhi salaatu wassalaam nabii kee dhaqanii jaarsummaa argatan isaantu rabbi dhaqe. Kazaa rabbiin akkasitti waan mara raayoo. Sawalala. Heno. Nugaru lama warno thane qulqulluudha anomaan balleessu anakkana isaan caala isaan caala matakkan balleessu jettee akkas gaafamta wallaahi billahi anaamiti yaa'u nasoo fudhadhe tagaruu rabbiin sobdu jechuudha hundumti kennaa waan dhufate iccitii duuba kennaa qaba as duratti bareeda kofuuli kenna ifu kanatti adii nacciisnetti ta'uun namni martinu garuu duuba isaa namni martinu rakkoo mataa ofiin qaba hullu namni martinu keessa isaatti. Innaa akkas marallee beekuuba
beekumsallee isin caalallee beekuu bara haga beekurra xiqqoo rabbiin na beeksisan jechuudha. Ani hin beekaa fi mika kanneen jedhu. Yookiin waan biraatiif miti. Garuu ammoo akkuma rabbiin afaan keessa na kaa'e.